بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشمار كفوني خردف توتا جاينالا توبيك جاجمجل أرقمتن هندي كيسان بقجراتني عن حاجراتو بلينكيا كبجم توتا ilmaan oromoo bakka jirtanitti nagaha fi rahman rabbii kadhuma hin qabne isin bira haa jiraatu. Kanumatti aansuuni baleeyyantiya akkuma viidiyoo irratti argaa jirtan kana obboleettiiwwan koo rifeensa keessanii kafiluuf isin rakkisu ka ciccitu zayti ta'ee dibata adda addaa waa hedduu fayyadamna waa baay'ee fayyadamna jechuudha. Tokkoon isaa faayidaa hin fidu, hin miidhaa, hin dibannaa, hin miicannaa, hin ciccita, filamuu dida, hin goggoga. Kanaafuu karaa baay'ee nu rakkisa. Kanaafuu waan ofii itti fayyadamee faayidaa isaa xiqqollee taatu irra arge isiniif dhaamuu barbaada. Kanumatti aansuuni obboleeyyantiya viidiyoo isin irratti bu'u share, subscribe, like gochuu hin dagatina. Koomentii waan isin dhibe jalatti barreessitanii koomentiin keessan nama gammachiisa, nama onnachiisa, hamilee namatti godha. Kanaafuu waan isin dhibe gaafachuu hin irrafatina isinin jira. Kanuma aansee kiriimaan kun akkuma argitan viitaaminii A fi viitaaminii A dha. Kiriimaa filatamaadha jechuudha. Akka qibaatii biyya keenyaatti dibata yeroo mataa dhiqattanii booda filattanii dibattanii filattan jechuudha. Kunillee zayitii baaziliiniidha. Akkuma argaa jirtanii rifeensa keessan baada dhiqataa rifeensi sirriitti mul'atu dhiqattanii booda filattaniini. Asirratti baadal kassil jedha, badala turwish jedha. Erga dhiqattanii keessattan rifeensa keessan gizee goggogee filattaniin jechuudha. Zayitii mataatii baaziliiniidha. Isattiin fayyadamtu gizee dhiqattanii keessan kunillee himmootu akka jiliiti. Yeroo sanii fi rifeensa keessan fakkeenyaaf akka bishaan osoo hin taane akka fakkeenyaaf saamunaati. Garuu hin goggoga. Yeroo sanii rifeensa keessan addaan baasa. Zayitii filatamaadha. Kanaafuu isattillee inni fayyadamtu warri rifeensi keessa wal qabu lallaafaa ta'e wal qabu jechuudha. Filamuu didee ciccitu zayitii kanatti baay'inaan sadaliyyaa argattu. Suppermaarkeetii bakka isin jirtanii argattu, itti fayyadamtan isinin jedha. Baay'ee isin fayyada baleeyyantii warri rifeensi keessan keessattuu warri rifeensi keessan filamuu didee goggogee akka fakkeenya suuraa argatan kanatti goggogee filamuu isiniif didu isiniif filama jechuudha. Osoo isin jalaan ciccinne, osoo isin jalaan miidhamne isiniif filama jechuudha. Kanaafuu akka itti fayyadamtanii kabajaa fi jaalalaan isin gaafadha. Kun immoo baatii kaadha. Akkuma beekamu namni itti fayyadama. Odoo miicannee durallee waan adda addaatitti meeytanii itti fayyadamtu isin fayyada. Kun immoo qibaatiin kureen isaa gurraacha akkasuma guddaa kun akka kaanitii miti, garuu fakkeenyaaf yookaan hin arganne isallee bitachuu hin dandeettani. Kanaafuu baay'ee isin fayyada. Hundee rifeensa keessanis akka dheeratus hin gargaara. Akka isin jalaa hin ciccinnellee hin gargaara. Kanaafuu yoo rifeensa keessan alaa kulli haaliin akka tolu isiniif godha jechuudha. Akka isiniif dheeratu akka itti fayyadamtan kabajaa fi jaalalaan isin gaafadha obboleeyyantiya. Viidiyoo isin bira ga'uu share, like, subscribe gochuu hin dagatina. Koomentii barreessuu, koomentiin keessan nama boonsa.